Barreessaa fi hayyuun siyaasaa Moo'iboon Baqqalaa kan halkan edamanii isaa cinaatti rasaasaan rukutame guyyaa har'aa sirni geggeessaa gara maatii har'a taasifameefii jira. Dargaggoon Moo'iboon Baqqalaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo hoggaa ta'u kaleessa galgala magaalaa Finfinnee naannawa Saansuusii jedhamutti rasaasaan dhaamee osoo lubbuun hin dabrin hospitaala geeffameeti ture. Naannawa Bataskaana Yohaannisitti kan argamu hospitaala Abeet jedhamutti ogeeyyonni fayyaa yaalii taasisaafii turanis miidhaan irra ga'e ulfaataa waan ta'eef sa'aatii muraasa booda dandamachuu dadhabee lubbuun dabarteeti jirti. Maatiin dargaggoo Moo'iboon sirna awwaalcha isaa iddoo dhaloota isaa Naqamtetti raawwatamuu akka qabus himaniiti jiran. Akkaatuma kanaan har'a ganama hospitaala Abeetitti maatiin hiriyoonni isaa hoggansi dhaabichaa sadarkaa garaagaraa fi hawaasni Oromoo argamuudhaan gara lafa dhaloota isaa Naqamtetti geggeessaa taasifaniifiitti jiran. Ajjechaa siyaasaa kanarratti raawwatame maaliif akka raawwatamee fi eenyuun akka raawwatame wanni ifa beekta kallee hin jiru. Ajjechaan namoota siyaasaa jajjabaa irratti bifa kanaan fudhatamu kun magaalaa Finfinnee keessatti baratamaa dhufeeti jira. Ammaan duras waxabajjii 29 bara 2020 artistii jaalatamaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa bifuma kanaan rasaasaan rukutamee hanga ammatti hayni isaa dhokateeti jira. Ajjechaan dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa irratti guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti raawwatame qaama duula hidhaa sabboontota Oromoo irratti xiyyeeffatee raawwatamaa jiraachuutu himame. Dhiyeenya kana qeerroowwan jajjaboo magaalota gurguddaa keessaa halkan qabanii mana hidhatti guuraa kan jiran hoggaa ta'u ajjechaa Moo'iboon Baqqalaa irratti raawwatee gochaawwan namoota jajjabaa dhabamsiisuu irratti fudhatamaa jiru kan agarsiisudha jedhe gabaasni Oromiyaa irraa nu dhaqqabe. Torbaanota dabran keessa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalaalee akka Dirree Dhawaa, Adaamaa fi kanneen biraa keessa dargaggoota jajjaboon humna mootummaatiin funaanamanii mana hidhatti guuramaa akka jiran gabaasaati turre. Ajjecha halkan edaa dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa irratti raawwatame Oromoota kan dallansiisuun gadda itti dhagame ibsachaati jiru. Akka gabaasaan BBS Oromiyaa irraa nu gahetti dargaggoo Moo'iboon gara miidiyaa hawaasaatiin ji'oota dura akeekkachiifni itti kennamaa akka ture eere guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee naannoo mana isaatti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Ajjechaan dargaggoo kanaatis qaama duula hidhaa dhiyeenya kana geggeeffamaa jiruutii jee. Gaammas dabalatee gabaasni keenya mallee dabalataan kaleessa galgalaadha Moo'iboon Baqqaleedha yakka tokko malee baafamee kan ajjeefame naannoo Finfinnee Burraayyuu Kattatti namni kun kan rasaasaan dhawame jechuudha. Kanaan dura akkaataa ittiin hariiroon inni namoota waliin qabu keessatti gara miidiyaa fi sooshaal miidiyaatiinis gara keessaatiin itti barreeffamaati ture. Rakkoon kun rakkoo Oromummaatii bifoota kanaan namoonni hedduun hidhamaati jiranii magaalota Dirree Dhawaa keessatti manneen hidhaa garaagaraatiitu argama. Hidhaan adda addaa namoota sabboontota ta'an irratti deemaati kan jiru. Magaalota Finfinnee Sabbataadhaa fi Burraayyuu Laga Xaafoo Laga Daadii naannoo Adaamaa dabalatee Ciroo Galamsoo Machaa Baddeessaa akkasuma immoo naannoo gara Baalee Wallaggaa keessatti sochiin guutumaa guututti hin jiru jechuudha. Kana rakkoon hanga ammaan tanatti jiru. Rakkina kana rakkinoonni kun rakkina uummata Oromoo irratti deemaatii hin jiru ta'uu gamaa gamana hubachuun barbaachisaadha. Kana rakkinni jiru rakkina waraanaatiin gubbatti dabalatee rakkoon siyaasaa dhiibbaan uummata Oromoo irratti deemaa jiru kan tokkoo fi lamaatii miti jechuudha. Rakkina kana immoo uummanni Oromoo kallattii adda addaatiin daangaan isaatis saamamaatiin jira. Kallattii addaatiin diinagdeen isaa saamamtaa jirti. Akkasumas eenyummaa isaatiin jiraachuu akkaataatti dadhabeedha jechuudha. Sadarkaa kanarra uummanni Oromoo jira. Uummanni Oromoo kanaafuu tokkummaa isaa haala itti jabeeffatuu fi dhaabbileen hawaasummaa akkasumas dhaabbileen siyaasaa akkasumas dhaabbileen diinagdeedha walitti harka walitti qabatanii haala kana jalaa ba'uudhaaf qabsoon gamtaa itti yeroo itti barbaachisu ammaa fi amma qofa jechuudha. Nutis kanuma isinii dhaamna hedduu galatoomaa deebanaa jenna. Gareen geejjibaa hawaasa biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti ilmaan Oromootiin hundaa'e hawaasa keenya rakkoo hongeetiin miidhamaniif deeggarsa midhaan nyaataa taasiseeti jira. Akka gabaasaan nu geebsutti gareen geejjibaa hawaasaa magaalaa Riyaad kun midhaan kuntaala 100 kan arjoome hoggaa ta'u midhaan kana keessaa kuntaalli 50 araddaa haqa mul'isiif kan raabsame yoo ta'u kuntaalli 50 ammoo araddaa tokkummaatiif raabsamuu isaa ibsaniiti jiran. Yeroo midhaan kana raabsanitti miidhamtoonni hawaasaa sababa hongeetiin rakkoo irra geesse kun warreen gargaarsa kana isaaniif godheef yeroo isaan rabbi kadhatanii du'aa godhaniiftu mul'ata. Gareen geejjibaa hawaasaa magaalaa Riyaad kanneen ammaan duraas bifuma wal fakkaatuun Oromoota Walloo kan saba lolaatiin midhaan garaagaraa irra ga'e gargaaruun isaanii ni yaadatama.
Ameerikaa fi UK dabalatee biyyoonni lixaa ja'a waraanni kaaba Itoophiyaa dhaabbatee gara mariitti akka deebi'amu gaafataniiti jiran. Akka biyyoonni lixaa kanneen jedhanitti waraanni kaaba Itoophiyaa hammaachuu isaatiin dhiyeessiin deeggarsa namoomaa rakkoo keessa galuu isaatti hedduu akka yaaddaan ibsaniiti jiran. Ibsa waloo roobii onkololeessa 12 bara 2022 baasaniin Awustiraaliyaa, Deenimaark, Jarmanii fi Neezerlaand ijjannoo Ameerikaa fi UK'tti dabalamuun qaamoleen Itoophiyaatti wal waraanaa jiran mootummaa federaalaa fi humnoonni TPLF hatattamaan dhukaasa akka dhaabaniif gaafataniiti jiran. Biyyoonni kanneen mootummaa Itoophiyaa fi TPLF dhukaasa dhaabuu walii galuu qabanis jiran. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf geggeeffamaa jirus ji'oota 5 erga qabbaneen booda baatii tokko dura deebi'ee eegale. Ka'umsa isaatiifis qaamoleen lamaanuu gamaa gamanaa quba walitti qabaati turan. Qaamoleen lamaan jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalatti marii araaraa taa'uuf walii galuu isaanii beeysanillee mariin torbaan dabre Afrikaa kibbatti ni taa'ama jamee ture sababa rakkoo loojistiikii jedhamuun yeroo adda hin baanetti dabruu isaatu himame. Furmaanni wal dhabdeedhaaf karaa waraanaatiin argamu hin jiru kan jaan biyyoonni kanneen mootummaa Itoophiyaa fi TPLF marii nagaa gamtaa Afrikaa jalatti geggeeffamuun marii nageenya buusuu fiduu qabus jaan. Waraanni Eertiraa humna waraana Itoophiyaa deeggaruun waraanicha keessatti hirmaataa jira jedhame. Biyyoonni jahan amma ibsa baasanis hirmaannaa Eertiraa kana balaaleffataniiti jiran. Humni Eertiraa Itoophiyaa opereeshinii kaaba Itoophiyaatti taasisaa jiru dhaabuun naannicha keessaa akka ba'us ni gaafanna jedhan. Itti dabaluunis qaamoleen alaa hundi wal dhabdichaa meessuu irraa qusachuu qabu jedhan biyyoonni kanneen ibsa baasaniin. Bara 2020 yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa jalqabe waraanni Eertiraa naannoo Tigraay galuun humnoota TPLF waraanaati ture. Dabalataanis haleellaa namoota nagaa irratti geggeeffamu balaaleffataniiti jiran. Tibbana mootummaa Itoophiyaa dhimma waraanaa irratti ibsa baay'ee kennuu baatus TPLF namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun haleellaan diroonii fi qilleensaa raawwatamaa jira jechuun mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraa himataati ture. Mootummaa Itoophiyaa ibsa dhiyeenya baase tokkichaan buufata waraanaa fi bakka leenjii waraanaa TPLF irratti xiyyeeffachuu haleellaa qilleensaa irraa geggeessuu himuun isaanii yaadatama. Ibsa kanarratti mootummaan Itoophiyaa irra yaadni dhagaame jiraachuu baatus qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Raddaa yaaddoo qaban ibsuun ala ibsa gama lamaaniinuu gammachiisu fakkaataa jedhan. Haleellaa Raashiyaan dhiyeenya kana magaalaa gurguddoo irratti gootee wal qabatee neetoon ittisa misaayilaa Yuukireen cimsuuf ijaame. Haleellaa Raashiyaan dhiyeenya kana magaalaa guddoo Yuukireen Kiyev dabalatee magaalota biyyattii hedduu keessatti raawwattee hordofuun biyyoonni miseensa neetoo meeshaalee waraanaa ittisa haleellaa qilleensarraa hammayyaa Yuukireeniif dhiyeessuuf akka jiran beeksisaniiti jiran. Meeshaalee waraanaa biyyoonni miseensota neetoo kunneen Yuukireeniif kennanis hammayyaa ta'uutu himame. Meeshaalee waraanaa miseensonni neetoo kan akka UK, Kanaadaa, Firaansii fi Neezerlaand Yuukreeniif kennan kan misaayilii fi raadaarii dabalatu jameeti jira. Ameerikaanis meeshaa waraanaa kennuuf waadaa seenteeti jirti. Meeshaa waraanaa teekinooloojii Jarmaniin gargaarame tokkos Yuukireen seeneeti jira jame. Yuukireenis meeshaa ammayyaa biyyattii haleellaa shororkaa irraa ittisuu dandeessudha jetteeti jirti. Biyyoonni deeggartoota Yuukireen ta'an 50 Biraazilsitti kan walgaan hoggaa ta'u Yuukireenis walgeecha seena qabeessa jetteeti jirti. Haleellaa tibbanaatiin Raashiyaan misaayilota 100 ol dhukaasuun dirooniiwwan fayyadamuu Yuukireen ni himatti. Guyyaa jalqabaa haleellaa Raashiyaan raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 19 ajjeefamaniiti jiran. Magaalota Yuukireen hedduu keessatti tajaajilli ifaa fi bishaanii adda cituunis beekameeti jira. Kanaan kan wal qabate magaalaa guddoo biyyattii keessatti ifaan dabareedhaan akka ifuuf murtiin dabarfamuutu gabaafame. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin akka jedhanitti haleellaan raawwatame ammoo dhoohinsa riqicha Kiriimiyaa Raashiyaa wal qunnamsiisuu irratti raawwatameef deebiidha jedhan. Onkololeessa 8 bara 2022 riqicha Raashiyaa fi Kiriimiyaa wal qunnamsiisuu irratti dhoohinsi dhaqqabe namoonni 3 lubbuu dhabuun isaanii ni yaadatama. Raashiyaan dhoohinsicha Yuukireen kan qindaa'e jettus Yuukireen garuu himannicha kuffisteeti turte. Yuukireen dirooniiwwan dhibbaan lakkaa'aman Yuukireeniif kennuun dandeettii ragaa funaanuu ishii akka cimsituuf dabalataanis meeshaa haleellaa misaayilaa ittisuu Haawuzir jedhaman 18 akka arjoomti ibsite. Barreessaan raayyaa ittisa biyyaa UK Biin Wols haleellaan tibbana Raashiyaan namoota nagaa irratti raawwatte Yuukireen akka of ittistuuf meeshaa waraanaatiin akka deeggaruuf kan nu kakaasuudha jedhan. Barreessaan ittisa Ameerikaa Lloyd Oster marii Biraazilsiin booda Yuukireenonni akka milkaa'aniif waan dandeenyu hunda gochuurraa duubatti hin deebinu jedhan. Akkasumas pireezidaantiin Firaans Emmanuel Macron biyyi isaanii Yuukireen meeshaa waraanaatiin akka deeggartu beeksisaniiti jiran. Haaluma wal fakkaatuun Neezerlaand misaayila doolaara miliyoona 13 baasuu akka kennitu ministeerri ittisa biyyattii Koojisaa Olnaag ibsaniiti jiran. Kanaadaan gama isiitiin dirooniiwwan saatalaayitootaa fi meeshaalee biraa doolaara miliyoona 34tti tilmaamuu kennuuf waadaa galteeti jirti. Pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky deeggartoonni isaa meeshaa waraanaa akka kennaniif baatiiwwaniif kadhataa turuun isaanii ni yaadatama.